Ashama hordoftoota kiyyaa kabajamuu fi jaallatamu akkam jirtu nageenyi wadaadha. Eegaa nageenyi keessan bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'a viidiyoo seena qabeessa takka isinii qabadhee dhufeen jira. Hanga dhumaatti nafaan tura. Eegaa har'a waa'ee dubaree jaalallee ishee dhiiraatiif jecha maatii ishee diigdee seenaa Jiituu isinii qabadhee dhufe. Jiituun kan dhalatte abbaa ishee obbo Jimaa Tolaa fi haadha ishee aadde Galaanee Soorsaa irraa akka lakkoofsa Awurooppaatti 1980 godina Baalee magaalaa Jaarraatti dhalatte. Eegaa yeroo isiin dhalatte itti maatiin ishee jaalala malee homaa wanti qaban hin jiru. Sana booda Jiituun akkuma ijoollee kamiyyuu yeroo guddattee umriin ishee barumsaaf ga'u manuma barumsaa naannoo sanitti jirutti abbaan ishee galmeessise. Eegaa isheenis barumsa ishee itti fufte. Yeroo kana garuu haati ishee mana namootaa deemuudhaan buddeena tolchite, abbaan ishee immoo magaalaa keessatti hojii humnaa dalaguudhaan wal jiraachisu, ishees barsiifatu. Maatiin kun jaalalli isaanii baay'ee nama hawwisiisa. Mucayyoo isaanii takkittii tanas baay'ee jaallatu. Jiituunis maatii ofii baay'ee jaallatti ture. Jiituun mucayyoo bareedduu fi barumsa isheettis cimtuudha. Haa ta'u malee bara 1994 akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo kutaa torbaffaa geettu barataa dhiiraa kutama isaanii baratu tokko irraa jaalalli qabe. Yeroo kana garuu abdii maatiin ishee irraa qabu irraanfatteetti. Haa ta'u malee jaalalli ishee kana mucaa kanaaf ibsuu hin dandeenye. Barumsa isheetis hir'achuu jalqabde. Amalli mana keessaa qabdu kan durirraa adda ta'uu eegale. Sababa amalli ishee jijjiirameef kana garuu eenyuyyuu beekuu hin dandeenye. Isheen garuu yeroo baay'ee kan yaaddu ilma hiyyeessaa waan ta'eef eenyuyyuu na hin jaallatu, eenyumtuu na hin kabaju jettee yaaddoo keessa galti. Ofis dhiphisti. Haaluma kanaan osoo jiraattuu yeroo qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaa gahe. Ta'us qormaata qabxii giddu galeessaan gara sadarkaa 2ffaatti dabarte. Yeroo kanas yaaddoon ishee mucama kutaa 7ffaa osoo jirtu jaallatti kana yoo maal godhe mucaan kun na jaalachuu danda'a jettee yaadde yaaduu eegalte. Yaadni tokkos dhufeef yaadni isheen uumtes kan itti aanu fakkaata. Yaadni kunis sababa garagaraa uumtee abbaa fi haadha ishee irraa maallaqa fudhachuudhaan akka ijoollee kamiyyuu rifeensa ishee sirreeffachuu, gurdii gabaabaa godhachuu, kophee dhedheeraa godhachuu fi kan kana fakkaatan sammuu ishee keessatti uumte. Yoo kana godhe mucaan kun na jaalachuu danda'a jettee waan of amansiisteef jechuudha. Eegaa haaluma karoorsiteen haadha ishee sobdee maallaqa isheen buddeena ormaa tolchitee argattu hundaa irraa fudhachuu eegalte. Guyyaa guyyaanis dogongora kana raawwachuu itti fufte. Harmeen ishees gammachuu keenyaa hin caalu jettee waan argattu hundaa itti kennite. Harmeen ishees waan hundaa abbuma ishee irraa eeggachuu eegalte. Yeroo kana garuu gammachuu fi jaalalli maatii kana keessa jiru irrachaa dhufe. Abbaan Jiituus jijjiiramni Jiituu irratti argu kun sababa isaa beekuu dhabus haalli uffannaa ishee fi ilaalcha ishee akka abdii irraa kututtaasise. Aariidhaan haadha Jiituu fi Jiituus dhiisee deemuu fidate. Dhiisees deeme. Yeroo kana garuu ba'aan hunduu haadha Jiituu irra ta'e. Jiituun garuu ilaalchaa fi yaada ishee ammas jijjiiruu hin dandeenye. Kan caalu abbaan ishee jara dhiisee deemnaan sa'aatii ishee eegdee galuu dhiiste. Mucaan isheen jaalatte sitti siquu eegale. Walii galuus eegalan. Yeroo kana garuu harmee ishee irraanfachuu eegalte. Mucaa kana waliin haaluma kanaan osoo jiranii harmee ishee dhukkubuu eegale. Dhukkuba harmee isheetii garuu bakka hin kennine. Haaluma kanaan osoo jiran mucaan isheen jaalallee koo jettee yaaddu kun yaada tokko kaa'eef. Yaadni inni kaa'es kana fakkaata. Qarshii harmee keetii fudhadhu anis waan qabu fudhadhee biyya kanaa baanee haa jiraannu jedheen. Isheenis osoo duuba hin ilaalin dhukkuba harmee ishees akkasumatti dhiistee tole jetteen. Eegaa mucaan kun dhuguma jaalala Jiituu qabuun kan ka'e biyyaa haa baanu jedhee immoo Jiituu gammachuma yerootiif barbaadeeti laata. Eegaa harmee ishee jalaa qarshii 10,000 kan isheen yeroo rakkootiif keette fudhattee dargaggoo kana waliin gara magaalaa Bishooftuu imalan. Yeroo achi gaan garuu akka isiin yaadde hin taaneef haalli jireenyaas itti hin tolle. Amalli gurbaas itti jijjiirame. Haaluma kanaan ji'a tokko achi turte. Dargaggoon isheen jaalallee kooti jettee waliin biyyaa baate kunis ulfaa'uu ishee beeknaan gatee biraa ture. Jiituunis haaluma kanaan osoo jirtuu beelli dhufe. Amma filannoon isheen qabdu mana namaa dalaguudha. Haaluma kanaan ji'a 8 teette. Daa'immachaas deesse. Amma achuma mana ormaa osoo teessuu harmee ishee yaadde biyyatti galuuf kaatee imala ishees eegalte. Yeroo galtu garuu akka carraa ta'e harmee ishee lubbuun hin agarre. Yeroo kana baay'ee gaddite. Gaabbites. Eegaa bishaan jige hin deebi'u. Hanga fiite bootteef homaa waan fiddu hin qabdu. Eegaa hordoftoota kiyyaa kabajamuu fi jaallatamu seenaa Jiituu irraa waan guddaa baratan jedheen abdii qaba. Eegaa waan tokko osoo hin murteessin dura sirriitti waa'ee waan sanii beekuun barbaachisaadha. Jaalala akkanaa kanarraas isin haa baraaru isiniin jedha. Video kana qindeessee kan isiniif dhiyeesse ani Shakuudha. Shakuutiif warroonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan chaanaalii koo subscribe gochuudhaan maatii akkanaa taatan isin gaafadha. Yeroo biraa video biraatiin hanga walitti deebinutti nageenyi keessan bakkuma jirtan isiniif haa baay'atu. Bye.